chaayinaa weerara waannisa qabii paakistaan qabat qolachuuf loltoota daakiyyee lakkoofsaan 100 taallabsuun bobbaasuuf qophii ta'uu Deeli Meel gabaase. Sanyiin daakiyyee guwaasho jedhamtu tumba chaayinaa dhees shiijingir raka'uun gargaarsaa paakistaanii kaimalti yoo ta'u daakiyyeen tun cuftinu komaandoo jajjabdu weerara waannisa to'achuuf muuxannoo jaba horattu waan taateef madhamaatii awwaannisaatiif bala guddoo jechuu jira. Kammaleellee duub gosti daakiyya tana warra ilbiisoo soorachuun beekam yoo ta'ani chaayinaa waggoota 20 dur weerara waannisa khalix biyyattii muudateen gargaarsi garee komaandoo daakiyyee tanaan irraanu maaddii oduu biyyattii Nigbo Evening News gabaase. Miseensi 500 miiliyoon tokko lammachuun godaan torbaan tokko keessatti Afrikaa ka Ingiliiz faallee qubachuu danda'a ka jedhan bineensi kuruphataan awwaannis jedhan kun guyyaa tulfaatin qaamisa marroo yookaan dacha jaawol biqiltoo soorachuu waan danda'uuf qonna biqiltootaaf jiruuf jireenya uummatarra dhiibba guddaa geessisu isaa dubbata. Gamtaan socho'uu amal loltummaa gaa qabaachuuf guyyaa tawwaannis 200 ol soorachuun bineensi kuruphata kanaaf diin cima kataa gareen daakiyyee tuniin fula itti hojii eeggaltee tado gargarin diigamin lol cima waan adeemsiftuuf dabre akka qorichi bira naannoof biqiltoota waan hin miineef paakistaaniif oduu gurdansaatii jechuu jira. Duulli awwaannisa qaba Itoophiyaatiif kaab Soomaaliyaan mumullachuun biyyoota ollaa kanneen akka Ugaandaaf Suudaan faalle sodaachisuu jiru kun naannoo ji'oota lama oliif Itoophiyaatti akkuun uummata jeeqa jiraachuu isaa dubbata. Bineensa kan to'achuuf dubbii gargaraa warri horii qabin deeqe yookaan helikooптariif fayyadamuun iddoo baay'eetti immoo uummata Itoophiyaa harkaaf dibbeetti dhaanuun fiissuun rasaasaan dhuuf dhoqdhoqqee faarree buun ofirra dabarsuu jiru.